forwarding all calls jedhu kana bilbilli yeroo xalafame gubbaa irratti fakkeenyaaf daayivertiiwwan jedhamu wanna xiyya gubbaa sana teessu wanna kana agartan jedhee yaada ifamaa yoo arguu baatillee bilbila kana irratti isin agarsiisan ifanatti fakkaata bilbilli xiyya ol garagalchite yoo teesse yaani bilbila keessa namni ofirratti hidhee jira jechuudha garuu sisteema hedduu way dhufee jira amma bilbila waggaa fooyya'ees jira bilbilli waggaa irratti hidhamee xiyya gubbaa kaa'a garuu gaafiin obboleettiin keenya gama waastaappiitiin argite tokko kan si xiyya gubbaa kaa'ee jira wanni kun immoo gizee xiyya gubbaa kaa'e kalas ni haay hidhamee jira bilbilli keessan namarratti akka hidhamee jiru beeka macruufa kun xiyya kana immoo akka inni gubbaan keenyas godhamee kan hojjetamu jira tokko gizee isin bilbila keessan ofirratti xalafatanii xiyya sana gubbaa balleessuun isin danda'ama garuu wanna kana immoo mallattoo amma fakkeenyaaf kan asirratti agartan kana yoo isinti mul'achuu baate kunoo bilbila irratti argaa jirtan jedhee yaada mallattoo daayivertii kan amma fakkeenyaaf biyya keessatti ammas biyya fooyya'ee wanti ni dhufe biyya keessatti bilbili keessan xalafame amma an kiyya nama Saudi Arabiyaa jiru xalafee jira isa asirratti agartan kana jechuudha yoo mul'ate hin beeku gaaraa gizee sin gadarkiftan mul'ata asirraa bahuu danda'u fakkeenyaaf akka baatirii jechuudha ifasiniif ta'e akkasitti gizee bilbilli keessan xalafame asirratti fidaa biyya irraa xalafame wajjin fidee sin agarsiisa kana wanna xiyya sana namoonni xiyyi sun irratti dhufte akka ofirraa hiikkattanuu fi namoonni moo'atuu hin dhufin koodii qofaan ofirratti isin hidhame kana hundaan isin agarsiisa obboleewwan kiyya akkam jirtu baga nagaan jiraattanii baga walitti deebine isiniin jecha mee kana adda baasee isin agarsiisa obboleettiin keenya tokkos gaafii waastaappiin na gaafattee jirti haa ta'u malee gara miseen jiraatiin nagaafatamee jira garuu wanni kun immoo sisteema haaraa jijjiirratee waan dhufaaruuf isin barsiisuu dirqama isin jira obboleewwan kiyya barumsaa walitti deebine jira insha Allahu rabbuna yoo rabbiin nuun fedhe hardhame kanan isin agarsiisaa isichiitis of eeggannoo akka gootanuu fi wanni kun irraa dhufe isin irra dhufe sodaa tokko nama gaafii tokko malakka ofirraa deebiftan isin agarsiisa mee viidiyoo kana sababa inni yoo dheerate bakka hunda ga'uu danda'a laawwannaan isin agarsiisaa ture kunoo isii kana akkuma argaa jirtan kana biyya siimii irratti hidhamee wajjin amma fakkeenyaaf biyya Saudi Arabiyaati kan nama Saudi Arabiyaa keessa jirutu bilbila keenya kana hidhee jira zeenii Saudi Arabiyaa jedhee jira kunoo zeenii Saudi Arabiyaatu bilbila hundumaa ofirratti hidhee jira jechuudha isii kana laa mallattoon isin agarsiise wanna kana ifa isiniif ta'eera miti mee hundaafuu viidiyoo dheeraa isin hojjedha profaayilii tiktookii gattuqaati gama yuutuubii riyoo shaafii jalatti dhaqaa baradha asirratti viidiyoo dheeraa on gadhiise nama hunda bira ga'uu hin danda'u warri feesbuukaallee liinkii qabadhaa kottaa bakka hunda ga'uu gatii hin dandeenye jennaan bilbilli mee gara barumsaatti dabarfanna amma fakkeenyaaf warri wanna akkanaa kun isin irratti dhufe wanna akkanaa kun yoo isin irratti dhufe xiyya kana jechuudha yaani keessan immoo guddaa ta'uu mala xiyyi masalan guddiseeti fida karaa hedduu ofirraa cuftanii wanna kana karaa hedduun ofirraa cuftani garuu karaan dhiyoon immoo isuma gaxxuxxan akkasumatti wantichuma gaxxuxxani gizee akkaatti gaxxuxxani akkaanti isinii fida inni ifa isiniif ta'e obsaan eeggadha yoo lakkoofsa fidee jira jechuudha lakkoofsa irratti hidhamee jiru fidee jira waan hundaa fidee jira kunoo tartiibatti agartanii lakkoofsicha ofirratti hidhamee jiru fidee jira an garuu lakkoofsa nan dhoske malee walakkaa keessa lakkoofsa fidee jira isin immoo isa kana ofirraa cufuudhaaf obboleettiin keenya afaan kan na gaafataa turte isa kana ofirraa cufuudhaaf isuma kana akkana garru kuttanii agartanii kunoo lakkoofsa kana irratti hidhamee jira jechuudha gizee garru kuttanii kaatanii akkanatti kunoo isin irraa bahee jira jechuudha amma agartanii agartanii irraa bahee jira jechuudha amma kalaas kutee jira sun duraan hidhamee jira amma kutee jira duraan wanti cufti kun iyyuu amma numbarri hin jiru noo numbar jedha agartanii miti cufamee jira jechuudha isa kana inni tokko inni waannaan isa kana akkaatti fakkeenyaaf gizee mata duree irratti akkana isinii dhufe gaduma xuxxanii bakka lakkoofsaa gubbaa jedhu kana akkaatti rukuttanii kunoo gama cinaa yookaan isin argaatan miti gama harka mirgaatti isin dhuftu yookaan rukuttanii irraa qaxxaxaa hiikama nama isin irrattidha jechuudha ifa isiniif ta'e amma hidheen jira jechuudha amma deebisee hidheen jira lakkoofsa kana deebisee hidheen jira amma akkuma argaa jirtan kana deebifamee hidhamee jira wal hubanna miti wanna kana baay'ee wanti fokkataan wanna kana bakka biraatti illee argachuu hin dandeessanii amma kiyya xiyya agarsiisaa jira wanni kun xiyya agarsiisaa jira qafoon kiyya akka hidhamee jiru agarsiisaa jira jechuudha ifa isiniif ta'eera miti kanaafuu isiima kana garru kuttanii isiima kana garru kuttaan barbaade isiniif ture wal hubanne
kunoo lakkoofsa irratti hidhamee jiru fidee jira. Gara gadiitti immoo lakkoofsa akka inni hin qabne no jechuu fida jechuudha. Akka inni hidhamee hin jirre wanni gadii kuni. Mee kana bal'inaan isin agarsiisa yeroo biraa ta'us amma gara boodaarra ta'us. Isin immoo kunoo lakkoofsuma agartan kanarra akkana gara rukuttanii kunoo barreeffama gama mirgaa isinii fidu kana walakkaa isin rukuttanu fakkeenya kaansilii yoo diraa deebituu yoo danda'an hin deebitan jechuudha. Isin immoo isuma dhiiftanii kana sadanuu dhiiftaniitii isa gama harka mirgaa jiru kana akkanatti rukuttani. Hin bada jechuudha amma. Wal hubannee isa karaa biraa immoo koodii aan isin agarsiisa. Amma kun badee jira bakka wal hubannee irra miti kalas. Amma keessaa ba'a gadeen harkisaa meerre hin jiru jechuudha. Hin jiru. Wal hubanneera jedhee yaadaan mee karaa koodii isin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf har'a ofirratti dhuusi hin agarsiisu amma. Ofirratti dhuusi hin agarsiisu mee akkaataa ofirratti hiitanu bilbila namaa fakkeenyaaf akkaataa ofirratti hiitanu bilbila namaa yeroo biraan sagantaa kophaatti hin qabadhee dhufas akkasii. Ifa isiniif ta'eera miti. Garuu amma immoo isa 62 hidhames isa 21 hidhames isa mallattoo xiyyaa gubbaa isinii fides. Walumaa galatti cufa isaa irraa hiikuudhaaf maal gochuu qabna isin cufa isaa irraa hiikuudhaaf isa kana hundaayyuu jechuudha. Amma inni fakkeenyaaf 62 ofirratti dhuumi fakkeenyaaf akkanatti hidhamala yoo hidhamachuu barbaaddan fakkeenyaaf 21 ni gaala fakkeenyaaf yoo akkanatti hidha jenne yeroo biraan isin agarsiisa isa rakkoon hin jiru. Amma kun karaalee hedduu jira kanaan. Garuu namoonni keenya ammoo kan hin barbaadan nan beekan fagoo nam tokko hin beekin lakkoofsuma isaa qofa qabaachuudhaani. Wanni kun immoo duraan illee barsiisuudhaan ture. Yaalamnaan illee hanga takka namee yaaleetan laala nama qoratiin barsiisa waan akkanaa rakkoon qabu. Ani hataa osoo hin taane isa nama barsiisa ofeetan nama hatuu dandeessanii ofeetan dhiisuu dandeessanii. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaan fudhadhuan. Maaliif nama hataan jedhu isin barsiisuu malee. Ammoo garuu isinii warra akkasitti dhufee jiru ofirraa hiikuudha waan ta'e jennaan amma isinii maal gochuu qabdan urjii masalaalii gootanii tiyyi 00 gootanii 2 gootanii masalaalii gootanii. Ifa isiniif ta'e akkaan tokkeetti gootanii. Obsaan eeggattan immoo kunoo akkanatti ofirraa hiitan siimwaanii amma siimtuun miti silaa siimwaanii akkanatti kunoo isa gara kamiinuu hidhame ta'e akkanatti ofirraa hiiktan yaani amma irraan bada baqqaa kun ifa isiniif ta'e wanni tokko irratti argamuu hin danda'u jechuudha. Wal hubannee akkanatti ofirraa hiiktani garuu akkaataa itti immoo namaa xalafan ummee bilbila wama hundaayyuu ani citii hundaayyuu isin barsiisa inshaallahu rabbuna asirratti na eegaa isiniin jedha re'ooma shaafirratti na eegaa yerooma cufaayyuu asirratti isin barsiisa barnoota akkanaa kana asirratti isin barsiisa gatii namni hangi tokko asirra jiru jennaan yaada qabdanu barreessaa gaba barumsaatti deebineerra fakkaata galatooma.